waaqoo guutuu addunyaan dubbistee himtee jirti. Amma addunyaan ka haasaa jirtu malli maaliidha? Itoophiyaa sanii akkamitti tasgabbeessinaadha? Karri itti tasgabbeessinuun tokkoof tokko qofa. Tokkoffaa hatattamaan muummicha nafxanyaa kan aangoo irraa buusuudha. Lammata irratti immoo jenneen kun waan warraan jenne si galee. Lammata irratti immoo jenneen haasaa tokko malee hidhamtoonni Oromoo ka akka Jawaar mana biraatti bahuu qabdi jenne. Sadaffaa immoo jenneen mootummaa kana abdiin ani qanallee daatee qabsoo kana keessatti hirmaadha. Nama namicha kana yeroo afur argeen jira. Nama waliin taa'ee haasa'ee shaayillee dhugee jiru. Kana yeroon isaa dabartee jirti. Kanaafiyyuu namni martinuu taa'eetiin Itoophiyaa jedhan tana akkamitti wajji jiraanna? Oromoon yoo ka ta'eef yoo ka jaalatu referendamii article 39 isaatti fayyadamee itti vote godhee Itoophiyaa keessa ta'a. Yoo hin ta'u immoo akka nama biraatitti addatti bahee akka Eertiraatti jiraatee jedhama. Abiyyi ka godhaa jiru akkuma dhageettan lola kana jeequmsa jiraa jiru kana ummata ximpanyaa yookiin raadikaalii ummata jedhanii godhaa jira jedhee odeessa. Haa ta'u malee oduun isaas immoo takka bu'aan jirtu itti himnee jirra. Abiyyi kan barbaadu sabaa fi Amaaraaf Oromoon Musliimaaf Kiristaana walitti hakaatu barbaada. Maa yoo jettan gaafsa addunyaa ijarraa buqqisattee jette. Akka waan inni hedduu irratti naga buusutti ilaaltee jette. Kun ammoo hin ta'u jennee jirra. Kaayyoon isaatiyyuu aangoo irra tursiisuu fi wanni inni godhaa jiru halkanii guyyaa Oromoof Amaara Musliimaaf Kiristaana walitti naquu barbaada. Kun ammoo hin ta'u jenneerra. Gaaffiin Oromoo hanga deebitutti Itoophiyaan dhiigaan ijaaramte tun diigamtee hanga ummanni Itoophiyaa guutuun akka isaaf tolutti yoo ta'e malee akka durii sanitti anatu sii beeka, anatu sii dubbata, anatu sii bulchaan hin ta'u. Ka Oromoo qofa ta'u hin ta'in ka dubartiillee hin ta'u isinitti beekadha. Kanaafuu nurratti nu geetti gabrummaan, nurratti nu geetti. Ani nama marayyuu nan jaaladha. Of course maatii abbaa faadha irraa dhufee obboleeyyin irraa dhufee jedhee ofiif yaadu ofiif dubbachuu qabara. Ka abbaarra beeke falfala ka isinirra beeku tokko hin jiru. Asitti qophii kanarra kan yaamee jedhee warroonni obboleeyyan ka dhiiraa abbaa kiyyaa galatoomanii ka dubartiiti. Kanaafiyyuu jenereeshinii itti aanu kan guddisnu jenereeshinii hayyama gaafatu otoo hin ta'in jenereeshina bilisummaa Oromiyaa qofa otoo hin ta'in Afrikaa guutuu hiyyummaa irraa baaseetiin Afrikaa Ameerikaa kan dabarsuun godha. Galatoomaas niin jedha, na uffalchaas niin jedha.